السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالو وانك بجمتو تقاجي كم بكون دت أرجم تنيدي كان نانو تنا جيرتنس وانا قلتو قبل أبو ما فديو ورا مولاف أرى كم كم ونجر هايوني دبرانيس على أبا ورمو harka qabatanii Oromiyaa leellisuuf malee haraamaa Itoophiyaa harka qabatanii Itoophiyaa leellisuuf miti. Haa ta'u Abiyyuun yoo kan hojiidhaan hiikkatu ta'e ni agarra. Goobanaaleen Oromoo waa hedduu dabre. Abbaa Gadaatiif Waaqa Guutuutii fi Hasan Ibrahim yookiin Ilamoo Galtuutis alaabaa Oromiyaadhaa harka qabatanii Oromiyaa leellisuuf. Itoophiyaa leellisuuf miti. Dhiibbaadhaan achi gahanii tanaasuma magarraa ammoo Abiyyuun achi gahuu isaatiif dhiibbaa dargaggoo keenyaatii fi qeerroo keenyaatiin achi gahuu isaatiif haa galatoomu hojii isaatu isa mul'isa. Nuti yeroo hundaa halkanis guyyaas firri keenya filaashi firri keenya kana fira biraan qabna firri keenya فلاش الرأس بروس فرقين فلاش كينيا فرقين فرنكم والله سنكم باتك ونين تيجن تكمل تنافو رومان إلمان روميا يروم ده رفو إنكم بكجرود تتافت رصاص كينيا خلاقا جرون سسوكم هل كان يوجا رصاص كينيا خلاقا باسوكم abaluutu cinuu jira abaluutu asnuu jira abaluun achinuu jiru alaabaa Oromiyaa harka qabatee Oromiyaa leellisuu qofa maqaan nu gabroomse maqaa Itoophiyaa kanaafuu arras boruus wanni nuti beekuu qabnu alaabaan teenya abbaa gadaatis tana alaabaan faajjiin Oromiyaa jalaa gubbaan diimtuu walakkaan magariisa handhuftisi odaadha. Kana beekuu qabdan tafaajjiiti nuti amma engadda guyyaa 2018 baatii afuraffaa guyyaa tokkoffaa lolli Hawaash gubbatti ta'e ijoolleen ni dhooyna moo dhooynu yommuu horaa arbaa tan Hawaash gubbaa tana lakki neetti jisaa jennaan ammoo yeroo har'aa 2008 baatii afuraffaa guyyaa shanii tana eegallee mooraasanii walaa abbaasanii walaa haadhasanii jimaa Oromiyaadhaan agartan Finfinnee keessa waan mudate mi'eessatti waan mudate ni dhageessan akkasumatti jinaadhasanis kanaafuu nuti keenya firri keenya filaash ni agartu firri keenya filaash ammaas buruus firri keenya filaash harka raddeeffannee qaataa qabannee sosoqan Oromiyaan kutaan 11 bilisummaan isii filaash Jamal waa takka iddoo dandeebii Mahammad Caffaa duraanuu inni jeeyi nagaaraaf dhalate Jamal hin sobamin filaash isaanirraa eegganna waan biraa talamnes kanaafuu Oromiyaan kutaan 11 dhiiga ilmaan siitiin ni bilisoomti inshaallah hundi keenya gara lolaa gara rasaasaa bookeenuu ni dhuman ilmi namaa bookeenuu ni dhuma ammoo akka dhiiraa yoo duune hedduu gaarii akka dhiiraatti yoo duune gaarii gammachuu akka dhiiraa yoo duune gammachuu kanaafuu jajjabaadhaa haa jajjabaannu hundummaan keenyaatu